Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkafuun akkam jirtu obboleewwan koo nagaa fayyaa keessanii alhamdulillah nagaa kooti. Egaa obboleeyyan koo har'a viidiyoo gabaabduu tana qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Innis akkaataa gaafii keessaniitiin Play Store akkamitti banachuu dandeenya, akkamitti argachuu dandeenya jechuudhaan kan dalaguu fi dideef jechuu ni dandeenya. Kanaafuu akkaataa Play Store itti banannu isinitti agarsiisa na wajjin tura isiniin jedha. Jalqaba Play Store keenya banachuu fi Google Chrome yookaan Google yookaan browser kam keessa yuuseena jechuudha. Fakkeenyaaf internet keessa seenuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana internet erga keessa seenne Google keenya keessa jechuudha. Bakka barraa'u qabu kanatti www.apkmirror.com jennee barreessina jechuudha. Sana booda search goone. Yeroo search goonu isa jalqabarraa APK mirror kan jedhu kun isinitti mul'ata. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Isa jalqabumarra akkuma bantanii mul'atu kanarratti dhooftu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif fida jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif fidu bakka gubbaarratti mallattoon searchii jirtu jechuudha. Mallattoo searchii san to'atu jechuudha. Egasii asitti barreessitu bakka barraa'u qabu kanatti Google Play Store jettanii barreessitu jechuudha. Google Play Store jennee barreessina jechuudha. Google Play Store jennee barreessina jechuudha. Sana booda search goona jechuudha. Yeroo search goonu haala kanaan nuuf fida jechuudha. Yeroo search goonu Google Play Store version isaa haala garagaraatiin haala kanaan nuuf fida jechuudha. Yeroo inni haala kanaan nuuf fide kanneen keessaa kan version irra guddaa qabu filan. Fakkeenyaaf inni jalqabarraa egaa akkuma argaa jirtan ka jalqabarraa kun Google Play Store jedhee version isaa isinitti mul'ata. Kan jalqabarraa version isaa 6.7 kan jedhudha. Isa lammaffaa 6.5 kan jedhudha. Isa sadaffaas 6.5 hundinuu mana jahaa ta'ee akkas tuqaan booda lakkoofsota jirus ilaaluu dandeettan jechuudha. Isaan kana keessaa kan irra guddaa qabu filattu jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa kun 6.7 kan jedhudha. Isa filanna jechuudha. Sana booda irratti cuqaasna jechuudha. Yeroo irratti cuqaasnu networkidha. Haala kanaan nuuf fida jechuudha. Egaa haala kanaan nuuf fide yoo irratti cuqaafnu haala kanaan nuuf fida. Google Play Store jedhee version isaa wajjin akkanatti nu dhufa jechuudha. Yeroo kana akkana ol harkisnaa, akkanuma ol harkisnaa haga barreeffama download jedhu argannuuf akkatti ol harkisna. Sana booda rangadee download kan jedhu isinitti agarma. Isa kana irratti cuqaasna jechuudha. Download kan jedhu irratti cuqaasna jechuudha. Egaa download nuuf ta'eera jechuudha. Egaa download nuuf ta'ee duubatti deebinee jechuudha. Duubatti deebinee my file keenya keessatti arganna jechuudha. My file keessa seenna. My file keessa all files download kan jedhu keessa seenne sana booda kunooti isa jalqabaarraa jiru san jechuudha. Sana booda irratti cuqaasna jechuudha. Yeroo irratti cuqaan settingii nu fida jechuudha. Yeroo settingii nu seensisu settingii keessa akkatti ol harkisne unknown sources kan jedhu kana mark goona jechuudha. Yeroo mark goonu eeyyama nu gaafata allahu jennee akkasitti mark goona jechuudha. Sana booda install kan jedhu rangadee jira. Install kan jedhu tuyna jechuudha. Now download nuuf godhaara Google Play Store jechuudha. Yeroo kana wajjumaan ilaalla. Version isaa kan irra guddaa filachuun baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kan version lakkoofsa irra baay'ee version guddaa qabu lakkoofsa guddaa qabu jechuudha. Nuuf xumuree
jechuudha. Yookaan jennee duubatti deebinee iskiriinii irraa banuu hin dandeenya. Asumaanuu open jechuu hin dandeenya jechuudha. Yeroo open jennu Google Play Store keenya nuuf banaa jechuudha inshallah. Well, haala kanaan Google Play Store banachuu ni dandeenya jechuudha. Salphaadha jechuudha. Inshallah hubattanii isiniif galeera jedhee yaada. Fayyaanataa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaata.